abdiidhaan isin eegna jechuu barbaada jechuudha. Inshallah galatoomii gaafa deemnu wal hubachiisna siif himnaati. Mee yaada Dr. Abiy irratti reefuun tana haasawaa turreetu jira, haasawni dheengatti dubbateetu jira. Isa san irratti fi dhimma laga xaafoo irratti lameen kana irratti osoo yaada nu kennite. Gaafii gaariidha. Carraa kana kennu keessaniif baay'ee tokko galatooma. Wanni jiru tokko maali beektaa nama biraati miti almataan kiyya'an an jechuudha. Misunderstand godhee ture kaleessa. Maaliif viidiyoo gabaabduu san qofa caqaseeti. Garuu nama viidiyoo guutuu dhageeffatte gaafiiwwan paartiin aggaar dirjitoota jedhan ka Sumaalee haa ta'uutii ka Affaar haa ta'uutii paartiiwwan gariin gaafatan gaafii sirriidha. Intaloota akka waan jettee yoo kana jettu taate tirraafii paartii afran irraa hafetu nugaa jetti. Waan isaan irraa hafe jechuudha. Santu nugaa kanaafiyyuu amma wanni Abiyyi kana yaadeef tokko maalidha afaan kennan dubbachaa jira wanni ichiti jedhamu hin jiru. Wanni kun Oromoodhaaf bu'aa qaba hoo jennu taate bu'aa guddaa nu qaba. Akkamitti bu'aa nu qaba? Qoraaciin kuma isin jettee intalli obboleettiin kenna jetti falaac qoraachuu aራት ፓርቲዎች ነበሩ. Hawaan fedhan murteessuu danda'an sadarkaa ministeerummaa isaa ta'an koree giddugaleessaa keessattis warri jiran warra afran kana ture jechuudha. Garuu amma maal ta'a Afriin kunni diigamaa jechuudha. Amma safaarii cabsuufis warra amma Habashaa akkanatti nutti roorrisu kana Dr. Abiy yaade kun baay'ee tokko nu barbaachisa. Olaantummaa dur mallastu yaade waan kana godhe amma sun ni badaa jechuudha. Oromoon yoo jiraate federaalizimii jiraate Oromoon yoo jiraate gaafiin sabaaf sablammootaa deebi'a. Yoo Oromoon jiraate sabaaf sablammoonni sagalee argatan jechuudha. Afaan ministeera akka Abiy kalee ibsuu yaaletti ministeera ta'u sadarkaa ministeerummaa ministeera hajaalatu itti yaalaa ta'u niga guutuu qaban jechuudha. Amma dura waan hin qabanne qabaatanii jechuudha. Sagalee guutuu qabanii jechuudha. Waan fedhan murteessuuf dhimma Finfinnee isaa ta'uuti waan amma magaalaa Jaammaa Deengaddaa maal kenniti san daqiiqaa takkatti dhabama gochuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif sagaleen uummata sanii sagalee guddaa waan ta'eef jechuudha. Dhugaa waan beekaniif haqa waan beekaniif nuuf murteessanii jechuudha. Kanarratti ammoo murtiin amma Abiyyi faan itti deemaa jiran kun waan gaariidha. Kana jechuun ammoo caffee Oromiyaa federaalizimii mootummaan naannolee hin jiru jechuu miti. Kana beekuun barbaachisaadha. Wanni Abiyyi kana godheef uummanni keenya wanni hubachuu qabdaniif waan safaariin amma nutti roorrisaa jirtu kana dhaabama isaan godhaa jechuudha. Cabsuun Oromoodhaaf carraa isaa cabsuudhaaf waan gaariidhaaf waan xuruudhaaf kana deeggaruu qabnu. Waan takka balaaleffachuu qabnu waan deemaa hunda ammoo Dugoota akka kiyyaa hubannoo dhabdan viidiyoo san guutuu dhageeffadha. Yoo viidiyoo guutuu dhageeffattan isin gala wanni keessaa muramee dabarfame sun akka waan naannoon Oromiyaa dhabamtu akka waan caffeen Oromiyaa dhabamu tiif godhanii warroonni dhiyeessanii jiran obbo Lammaa dubbate qaba. Cancala tokko ofirraa hiinee cancala biraatu nu dhufee jedhe. Kana jechuun ammoo hin beekanii jechuudha. Wanni tiiftellee fi caala Oromootti roorrisaa jiru dhabama nu godhuuf deemu waan jaraa kan ta'in waan jararratti kenna jedhanii haga sadarkaa paartii gartee akka qocaa akka eelii yaade keessa dhokatanii dhaamsa paartii ግንቦት ሰባት fi Itoophiyaa አንድነት ባንድ ሃይማኖት jedhan warroota leellisan paartii akka adeeffaa fa jiru. Amma paartiin adeeffaa waan seera konstituushinii biyyattii irra hin jirre irratti ibsa ejjennoo baase jechuudha. Hin jiru jechuudha. Konstituushinii irra waan hin jirre dubbachuu jechuun paartiin biyya bulchuu aadmaleedha seera maleedha jechuudha. Finfinneen seera biyyattii irratti handhuura Oromiyaati teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa dippiloomatii addunyaatii fi magaalaa guddoo teessoo mootummoota Afrikaati jechuudha. Kana jedhama konstituushiniin jechuudha. Konstituushinii irratti illee magaalota guddoo naannolee kaa'ee jira. Magaalaan guddoo naannoo Tigraay Maqalee ka Amaaraa Baardar ka Oromiyaa Finfinnee jedhee kaa'ee jira. Kana hunda walqaayitii fi raayyaan kennaa Finfinneen ammoo kan nama kamiitiyyuu miti kun hangata masgabbaadhaa beekama. Hangata masgabbaadha. Bor yoo morma galfatan ammoo ka Amaaraatii jedhan. Aabiin ka Amaaraa jedhi nu ammoo Yamanni Mayidallachiin Addis Ababaa finni jedhanii muudiin jiran dura qabachaa jiran jechuudha. Oromoon uummata kanarratti xiyyeeffannaa guddaa godhuu qaba. Abiyyi cinaa dhaabbachuu qabna. Wanni mormilu tokko hin jiru Oromoodhaaf Abiyyi faa waan badaa kan dalagne dhibbaan dhibbatti jala sararee isiniin na jechuudha. Abiyyi adeemsi isaa adeemsi cimaadha adeemsa bareeda itti kaleenyaan itti dheennan deemna jechuudha. Uummata kana kamuu dandeenyu sagalee Affaar sagalee nuu kenna Affaar. Kushiin guutuun nuu kenniti kana shakina. Sidaa mallee noo naannoo taate sagalee uummata Oromootii kenniti.
ummata kana qabannan habashaa waa takka fiddu waan takka nun godhan ni moonan injifanna Abiyyis Prime Minister ta'e itti fuudhaaf fuulduraaf carraa guddaa qaba jechuudha. Dimokiraasiidhaan waan deemuuf jechuudha. Carraa guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu deeggaruu qabnaa jedha. Yaadni kiyya kalamaffaa gaafii itti na gaafatte waa'ee qaxabuuti. Akkuma sirreef jettan ODP'n ejjennoo obboleettiin teenna kantiibaan magaalaa Lagaxaafoodha. Ejjennoon isiin fudhatte tarkaanfiin isiin fudhatte konstituushinii biyyarra seera biyyattiirra dhaabatteeti. Seera malee wanni isiin goote tokko illee hin jiru. Akka seeratti namni seera malee lafa ijaare hanga waggaa 15 nama hiisisa ka jedhu hin fayyadamne jedhu. Sanuu hin fayyadamne jedhu. Nama hiisisa seera malee lafa namaa dhufanii weeraruun nama hiisisa jechuudha. Kana ammoo Mallas Zeenaawii oo kaleessa agartan viidiyoo tokko maxxansee jira. Sirriitti hime. Safaarii ka jechaanii turanuu miti safaarii. Mallas Zeenaawii jechaanii jira. Yasameen Gondar safaariyoos jechaanii. Safaarii mandartanyoot jedheen. Mandartanyoot irra deddeebi'ee safaariidha. Mandartanyoot nachoo jedhee irra deddeebi'ee jechuudha. Warri seera malee lafa Oromiyaa saame kamuu kunniitti xiqqaadha. Ganaa itti fufuu qaba. Kana baalee bobbaa keessa Amaara jiru. Safaarii jirtu guutuu ka seera malee lafa Oromiyaa irratti lafa ijaare kamuu mootummaan Oromiyaa ejjennoo irra fudhateerra duubatti deebi'uu qabu. Nu isaanii jennee isaa 24 sagalee taanee iyyaatti hin jiru. Akkuma sirree ibsitan jechuudha. Sirree. Habashaan bacaacaata na bagaagaata yaa rabbi balaa nutti buusiti waa keessa nu buusii barbaadda Habashaan. Kanaaf ammoo waca Habashaa dhagaanii waca aktiivistii fi warri isaaf jedhu dhagayitte yoo OPD'n ejjennoo isaanirraa akka duubatti deebi'an taate dhugumatti OPD'dha malee ODP miti jechuudha. Ofiin jijjiirree jechuudha. Kanaaf sodaa jiraati jedhanii wanni duubatti deebi'an hin jiran kantiibaa kana ammoo cinaa dhaabbachuu qabna. Isiin iddoo sanirraa kaafamuu qabdu Habashaan haa kaafamtu jinni waca isaanii kana dhagahuu qaban manni seeraan alaa 12,000 olii miti sanii ol diigamuu qaba. Propoogaandaa isaan Oromiyaa irratti oofaa jiran Oromoo akka bulguu godhanii kaasaa jiran kana hunda nu isinirraa difeend gochaa jirra. Duubatti hin deebi'ina diigaa isin hin jenna. Kanaafuu ministeerri manneetii fi lafaallee ejjennoo ለድርድር አይቀርብም jedhee jira. ህገወጥ ቤቶች ግንባታ ለድርድር አይቀርብም። የፊንፊኔ ጉዳይ ለድርድር አይቀርብም። በምንም ተአምር አባ ፌደዱፉ ዱበቲ ዴቢው ኢንቀብዱ ኦዲፒ እንጀና ሆጂ ጋሪት ጀተኒ ኢትጀባዳ ኢትፉፋ ኢሲጭና ጅራ ኦሮሚያ ኢጃራ ሲንጀን ከነ ጀቹ በርባዱ ሰይድ ፍያ ጉዳ አልፋዱ ዋይ ኦኤምኤን ረቲ ያዳ ዳዳቱ ዴማ ጅራ ኦኤምኤን bara kanaifasaa kabajuuf deemaa akkuma beeknutti OMN sagalee ijaa fi gurra Oromoo ta'eeti hojjechaa ture. Bu'aa gaarii hedduudha irraa agarre. Hogguu jaarmeenii tokko waa hojjetu irrina ni qabaataa. Irrina isaa itti himuun qeequun badiidhaa miti. Ammoo gargaarsa OMN dura dhaabbachuu fi OMN akkan gargaaramne jechuu irratti miidhaa Oromoo irra akka geessisuutti lakkaawanii. Saniifuu Oromoon hundi bakka jirturraa OMN xiqqoo qabduu fi guddoo qabduun baankilee banamtee irratti gargaarsa akka godhan dubbachaa turre reefu maal qabda yaada waan kanarratti tamaayyiiti gaafii tana. Ceesisan Oromoo tan injifa